seenaame sheerii godhame nama 200 guutu yaada xiqqoo wayin qaba 200 qof arrabsuudhaaf deebiin qabu yaada mataa kootti dubbadhe bahuufani malee wani nama arrabsee bare silee yoom nama faarsa namni arrabatti guddate waan gaarii dubbachuu hin danda'u faarsuus hin danda'u sheer godhaa maalumaaf sheerii godhaame anarramo sheer godhaa waa'ee warra tumamanii irraa dubbachuu fedha warra kaleessa tumamanii irraa dubbachuu fedha hattifachuu keenni iseyyuu suma sin akkana na arrabsitan argeenni sinan hattifadha deem seenaa miidhu qaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh harka fuunee warri kaanes jirtu akkam nagaa keessanii duraan dursiyaani kan isiniin jedhu manni suuraa ashaggiree yookaan suuraa Dr. Abiyyi profaayilii kaa'attanii na jala fiigidan warri koomentii naa kennitan warri suuraa Abiyyi koomentii koo jalatti kennitan qo'eessinii jibbaan beeytanu isin jibbina giddiidhaan nu jaalladhaadha moo akkam maantu nu jala sin fida wallahi nama profaayilii suuraa Abiyyi irraa qabdu kana tuffadhe jibbee jechuudha gara siyyuun laalu'an aadii gizinaa ergite bilookiin godhaan maal isin nama akkamiin amma afaan nama balleessinaati wantan irraa dubbachuu dhufe walumaa galatti sheer godhaa warra kaleessa tumaman jettanii haasoftan sana tumaa miti warra hooqaman mataa hooqxaniiti jechuudha tumneerra jettanii warri kaanis sobdanii jechuudha mataa irraa hooqxanii hamma kana yoo amma kana gaalliyyuu yoo dhiitte kana caala dhiiksiiti jechuudha okay yoo dhooftan akka namaatti dhawu yoo dhiistan dhiisuu kana wanti isin qabdan wanti isin irraa eegamu jechuudha waan kana ta'eef warri immoo maaliif nu rukutte maaliif abaluu rukutama maaliif ijoolleen jimmaa rukutamti ijoollee jimmaati ijoollee keenya irratti gadhiisa jettanii dubbattan sin jammar namni sa'aatii kanatti Abiyyi nurratti faarsu jechuudha jimmaan bakka bu'u jimmas ta'e kutaa fedhe keessa jira jechuudha kan keenyallee hooleeyyii warra hoolaa bira teessuuta Abiyyi faarsiti malee namni nama fokkaattu iyyuu namni keessa cuusii suuraa nama yaani wama confidence tokko qabdu iyyuu hin jirtu namni nama fokkaattu iyyuu hin jirtu jechuudha kutaa fedhe keessa jira jechuudha amma masalan namni bebbeekamaan birrii nyaatanii basaastuun hojjetaa mootummaa ta'anii jiran jechuudha fakkeenyaaf Harargee keessa hodhagne warra hangaasaa jira warra kaabbuttaas hin jettantu jira warra Jaafar Alii jira nama baay'ee jira jechuudha Arsii keessas akkuma kana Shawaa keessas akkasuma jira jara akka Shimallis jara akka maali jira beekeessan itti lakkaa'in fixu isinuyyuu beektan jechuudha paartii Biltsiginnaa keessa yookaan Abiyyi wajjiniin kan Oromoo gurguraaru kan keenya warra tiksee oofaa jechuudha warra gola Arabaa keessa teessee diqaalonni isiin dullattiin immoo nama fakkaanne haadha keenya nuuf taatu jechuudha ijoollee FB irraa haadha taatu Jidda kana keessa teessee immoo waa'ee Jawaar dubbattu jechuudha anillee maqaasiis dhahee sin beeku maqaasii hamma sin dhawu
taraa namaatti lakkaa'ee jechuudha. Niitittisii dullattii sana maqaan na ulaan maaliif ho'ettan yoo maqaasii dhahee bakkuma itti godhe yaani akkasiin anillee akkasii badduun ta'a yoo maqaasii dhahee jechuudha. Isiin si jammar amaaraa bira teessisiin qoncee wajjiniin teessi jechuudha. An tokko tokkoon inni si beeka ofii siitii gadi baatee mul'attu gadi baatee jechuudha. Maaliif abdiishaa dhooftanii abdiishaa kan rukuchiisee ijoollee jimmaatii si akka tamriitii si akka maaliitii isi akka tokkummaati gizee siin jettu nagaye. Ani mataa kootti abdiishaa kan jedhamtan kan ummatuma sa'aatii kanatti abbiyootiin deeggartu kana utuun argee jechuudha ani jechuudha. Hadeeggartu yoo abiyyaa maa deeggartee miti laa. Hadeeggartu maaliif as baatee ummata Oromoo yeroo ammaa kanatti ummanni miliyoonni 70 Jawaariif jecha gadi ba'ee dhumaa jiru. Hayyoota Oromootiif gadi ba'ee dhumaa jiru. Haatiniif ilmoon warriniif abbaan manaa ulfa ji'a 8 ajjeefamaa jiran sababii Jawaar Mahammad. As baateetii Jawaar Mahammad baga hidhame jettii saalfattu jechuudha. Kuulloon maali kana bunna keenya otoo bunni keenya bakkeetti badee jiraata gaafa buna funaansisuudhaaf jimmatti sin finnu jechuudha. Otoo achumaan nutti hafee jiraata wallaahi al'aazim. Kuulloon gadi baatee jechuudha. Jawaar baga hidhamee baga akkas ta'e booda gizee rukutamtan yoo duutan eenyuun komattan. Yoo duutan eenyuun komattan. Sa'aatii kana namni Jawaariif jedhee biyya warraaf abbaa manaatiin ulfa ji'a 8 baadhatee ilmoo isaatii wajjin gorraamee du'aa jira. Nama maatiin isaa irraa du'ee jira sababii Jawaariif jecha jechuudha. Nama obboleessi isaa irraa du'ee jira. Nama haati isaa irraa du'eetu jira. Sa'aatii kana keessa ati immoo gadi baatee nama gubaa akkasii qabu irratti Jawaar baga hidhamee namni inni gadi ba'ee du'e baga du'e maaliif gadi ba'ee waa dubbata gizee jettan isaalfattan osiin achi booda mola dhaamtan eenyuun komattan maaliif as baatee feesbuuk irraa iyyiita kolkoleen bichaan afaan baddii nama arrabsitan sanayyuu jechuudha. Afaan baddanii nama arrabsiinaa. Hamma fakkeenya maqaa koo waamtanii laayivii irra ol baatanii si akka tamriit akkas taate si akka tamriitu nu abiyyaa arrabsitee minaamin waan hin taane jettanii na arrabsaa oltan tish wallaahi kan akka keessaniitiif gurran ergisuan ammas wantan isinii dubbachuu dhufe maa inni beektanii isin as baatanii sa'aatii kanatti Jawaar baga hidhame namni hiriira gadi ba'ee baga du'e jettanii kaatanii maaliif immoo rukutamna jettanii deebitanii nutti hin booyinaa isinitti bicate wallaahi lubbuun keessa yoo isin keessaa bahe namni isinitti gaafatamu hin jiru maaliif Oromiyaa yeroo ammaa kana keessa dukkana keessa jirti. Hacuucamaa jirti, du'aa jirti, garafamaa jirti waan ta'eef jechuudha. Nama danuutu gadi ba'ee dhumaa jira jechuudha. Maatiin keenya akka jiran mana hidhaatti guuramaa jiran jechuudha. Barriin cufamee hafe manni duwwaatti hafe jechuudha. Namni ni dhamaara, hin ajjeefamaara. Waan kana ta'eef isin immoo atteessanii ruusa quuftanii diinqaa arabaa keessa teessanii diinqaa arabaa keessatti namni na argu hin jiru. Bakkaan galu namni na argu hin jiru. An Jawaariin hin arrabsaa. Niitii isin gadheen jidda kana keessa teesse immoo rabbiti si abaaree jechuudha. Rabbiti abaaree isii jibbee dacheen illee si tuffatee dacheen illee si ciigee jechuudha. Namni illee si ciigee immoo isii mataasiittuu nafteenyaa wajjin galti. Qoncee wajjin galti eddeetti argitan hin qabdan. Gaafa gadi baate ija siitti gaxaa hidhattee jechuudha akka nama rabbiin sodaatu karaa kanarra deemti namni isiin argu. Eddeen moo teessu mana ijaazaa immoo bakka teessoo bakka siin eegasii teessu as naannoo koo teesse asii dhokattee bakka kana dhokattee dhayxee nafteenyaa biratti galte jechuudha. Qoncee wajjiniin kaffalattee galte jechuudha. Namni si argu hin jiru bakka siin galtu hin beekamu. Garuu immoo ana takkasii siin godhe ana takkasii siin godhe gisee feesbuuk irra dhufte immoo nama arrabsiti taraa siitti nama waamte jechuudha. Waan kana ta'eef warroonni sa'aatii kana keessatti Jawaar baga hidhame Oromoon baga hidhame Oromoon baga akkas ta'e jettanii rukutamtanii kaatanii baatanii namatti boosanii nama arrabsitanii isinitti bicate jechuudha. Anati isiniin jedhe an tamriin maaluma na gootamme ani sa'aatii kanatti tun biyya jiraadhe mataa kootti jechuudha wallaahi isaan gadi ba'ee jechuudha yookaan hiriira ba'e akka jara sanaa hidhamee yookaan immoo akka caaluutti duudhaan inni hin barbaadu jechuudha mataa kootiin anumti kun haata kanatti dhaga'amaa hin jiru maaliif ho'ettan haadha keenya dubartii ulfaa jechuudha ulfa ji'a 8 baadhattee abbaa manaasii wajjiniin abbaa warraasii wajjiniin gorraamte ajjeefamte hin argaartan jechuudha baga gadi baatee duuteet. Maaliif baga gadi baatee duuteet mirga isaa falmataa jira namni mirga amaaraa dhaqee falmataa jiru mirga Tigree dhaqee falmataa jiru maqaleen keenya taatu hin jenne baardaariin keenya taatu hin jenne finfinneen keenya taa'u isayyuu gaafachuu dhiise hayyoota keenya nu jalaa hidhaaran beekaa keenya nu jalaa ajjeesaaran nama mana hidhaatti guuraaran kana maa gadi ba'ee falmataa namni baga du'e jettaa afaan guutatte isa yaa Oromoo isa gaarii miti kun maaliif mootummaan wayyaanee iyyuu nurraa kufe mootummaan wayyaanee Haile Maariyaam nurraa kufe Mallas nurraa kufe Abiyyiin kunis hin kufa dhiisaa seenaatu nutti hafa seenaan jechuudha namarraa dhiqamee hin ba'u
wanti nu hadha hojjetaa jirru kun wanti nu hadha gadi baanee Oromoo dhumaaru kanarratti haadholii keenya du'aaran kanarratti gadi baanee afaan banaa jirru seenaa ta'ee saamunaan dhiqee isinirraan baasu xurii miti. Seenaa jechuun isinirratti hafa jechuudha. Waan kana ta'eef Oromoo wajjin as bahii dhaabadhu. Abiyyi maal sii godhe qophaan? Ana Abiyyi wajjiniin hin du'a. Yooma Abiyyiin illee gahee seenaa hidhe, yooma Abiyyiin haadha koo abbaa koo ajjeese, Abiyyi faarsuun dhiisu fa'i jetta asirra teesse. Maal jaamaan kun? Jaamaan faarsi rakkoon qabu Abiyyi kee faarsi. Rabbitu si jaamse. Maaliif otuu dhiiga Oromummaa xiqqoosi gara haadhaatiin yookaan gara abbaatiin gara lammaniin hin qabaatin jechuudha. Otuu dhiiga Oromummaa xiqqoosii qabaatte atiyyuu nama hamma du'aaru kana haadha keenya kan ulfa ji'a 8 garaatti baatte abbaa manaa siitii wajjiniin eddeetta ajjeefamte sana jechuudha waraanaa biyyiitiin silaa isaa fazzantan xiqqoosi. Oromoo mitisin. Osoo Oromoo taatin sa'aatii kanatti Oromootti hin gammaddan. Otoo Oromoo taatanii sa'aatii kanatti Oromootti hin gammaddan. Waan nafxenyaa keessa Oromiyaa keessatti dhuftanii dhalattaniidhaaf afaan Oromoo haasoftaniidhaaf jechuudha Oromoon taatan. Maaliif qabeenyi Oromiyaa jechuudha akkuma Minilik duraan harreedhaan dhufee farda keenya fudhatee gale achi isinis hojii hojjetachuudhaan dhuftanii qansiraa dalagachuudhaan dhuftanii biyya keenya keessatti haftanii jechuudha. Hadha naatee tokko Oromoodhaaf dhabdan. Otuu naatee Oromoodhaaf qabaattanii silaa Jawaarii akkanatti du'aa jiru. Otuu Jawaariin durillee jibbuu miti akkamillee taatan jechuudha. Siyaasa isaati malee silas Oromoon tokko garaadhaan waliin jibbu jechuudha. Siyaasa walii jibba malee. Hadhammoo gaafa inni akka kana miidhamu, hadhammoo gaafa inni akka kana rukutamu, gaafa inni mana hidhaa dukkana keessatti hidhamu, gaafa inni akkas dhukkubsate ilmoo kooti haadha manaa kooti na agarsiisaa jedhu gadi baateeti yiishoo jettaa. Gadi baateetti bicate jettaa. Maali yaa jana maal taatan isin? Maaliin maqaan balleessitan? Keessatti ijoolleen Jimmaa irraan dubbadhaan. Gantuun nafxeenyaa ganda feete keessa kutaa feete keessa jirti. Garuu ijoolleen Jimmaa jechuudha. Seenaan keenya bara baraan nurratti barreeffamaa. Bara maaster pilaanii uummanni Jimmaa hiriiraan baanii Jimma keessaa lafa malee nama hin qabne wanti nuun jedhame sun jechuudha. Hamma dhaatti nurratti barreeffamee nurraa dhiqamee hin baane dhugaadha duddubbataafnee jirra nu qabsoo irratti. Namni gadi bahu hin jiru. Kana waan wal sobnu hin qabnu eenyunuyyuu argina dhugaa haasofnee duuna jechuudha. Achii kaatanii jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa ture maqaan isaa maanni kuulloon sun Muktaar Kadir dhufee seenaa takkaan jirre uummata Jimmaa kabajamaa irratti Oromoo qulqulluu irratti jechuudha. Seenaa xirahaa barreessee deeme jechuudha. Seenaan sun nurraan dhiqamu jechuudha. Hamma dhufee dhumarra hammas namichinni kun seenaan taane nurratti barreessee inni lanaa immoo waan hin jirre ta'e jechuudha. Oromoo lafarraa fixuudha. Yaanni isaa kan inni qabu. Sirni isaa Oromoo lafarraa fixu. Hin argaa jirra waliin. Lammaa Magarsaa Obbiraa Adiyade. Lammaa Magarsaa taangoo kana fuudhee itti kenneen argaa jirta. Jawaariin fuudhee hidhe Jawaarisa jala deemee marcuma jalatti eegaa ture waan isa godhe tokko hin qabu jechuudha. Hin argaa jirtani kana hundayyuu jechuudha. Walumaan ilaalaa mee maanninnati sa'aatii kana Oromoo Jimmaatiin ka'ii falmadhu amma seenaan xiraan nurratti hin barreeffamin seenaan xuraan nurratti nafin jettee silaa iyyitu jechuudha. Bakka namni gadi ba'ee dhume namaan jettaa? Maal qafooyyuu mubbarti kun? Dhugaadha sin Oromoo miti maaliif Jimmaan eenyunuyyuu nu beeka jechuudha. Jimmaan Oromoon lakkaa'amtee keessaa jechuudha. Qubaan lakkaa'amte Oromoon keessaa. Hundi keetu nama buna funaanuu dhufe Jimmaan. Anatu siin jedhe kana. Eenyunu si beeka. Oromoon kutaa 11 hundinuu hin beeka. Ani nan beeka jechuudha. Maaliif Oromoonni qulqulluun hadhas Oromoo wajjin dhaabbataara Jimma keessa. Basaastuun immoo jechuudha. Basaastuun biyya Arabaas teesse, biyya Alaas teesse, biyya Faranjiis teesse, bakka feete teesse birriidhaan jechuudha. Bittee Oromoo Jimmaa warra Abiyyiin barbaanne, warra maatiin irraa hidhamaa jiran, warra Abiyyiin mormu hiisisaa jirtan jechuudha. Tokko tokkoon keessanii wallaahi maqaa keessan gadi baasuuf hin ta'a jechuudha. Tokko tokkoon haadha keessaniitiin hin beeka jechuudha. Tokko tokkoon namoota obbolaa keenya Jimmaa qabdanii hiisisiisaa jirtan. Namoota obbolaa keenya Jimmaa ajjeesiisaa jirtan biyya keessatti maaliif Abiyyiin deeggarreedha. Basaastota rabbiin hin sodaan. Oppiidiyoo bitamtee jechuudha. Nu jalaa nama meeqa hiisisaa jirti namnan beeku. Garee hiitee jechuudha. Garee hidhanii warra akkana maatiin jaraa eessa? Maatiin jaraa bakka kami? Maatii jaraa nuyi birrii amma kan isinii kaffalama. Nama Abiyyi arrabsaa jiru. Nama Abiyyi irratti lola oofaa jiru. Jettanii ummata Jimmaa qulqulluu qabsiiftanii warra hiisisaa jirtan. Dhiisa seenaan isin gaafata. Isinis immoo fokkisuuf teessan. Mootummaan abbaa hirree yoomiyyuu taanaan hin kufa. Ayilee maaram Abiyyiin tuffachuu nama tuffachuu guddina Oromoo miliyoona 70 ta'a jechuudha. Oromoo nama akka tilmaamaatti. Oromoo 70 kana keessaa Oromoo miliyoona 70 keessaa Oromoo miliyoona tokkittii Abiyyi deeggaraarti. Miliyoonni tokkittiin sun immoo warra Oromiyaa keessa hojii hojjetachuu dhufteedha. Warra Oromiyaa keessatti hojii hojjetachuu dhufte Oromiyaa keessatti hafteedha.
warra qabeenya oromiyaa keessatti dhuftee qansiraa hojjechuudha qonceen dhuftee nu biratti nuti coforeesiitti baafneetuyyuu Abiyyi deeggaraarti. Oromoon miliyoona 70 keessa qonceen dhuftee oromiyaa keessatti hojiidhaa haftee qansiraa dalagachuudhaa haftee Oromoo miliyoona 60 immoo hin mo'attu. Oromootu mo'ata malee jechuudha. Waan kana ta'eef warroonni asirratti afaan keessa maqaa Oromootiin banattanii maqaa Oromootiin qubee afaan Oromoo barreessaa jechuudha. Abiyyiin baga kana godhe, abalu baga du'e, abalu baga gorraame, abalu maaliif hiriira ba'e jettu waa'een Oromoo siin galchu. Akkas jette kaati maafan dhahamen jedhiin. Ani sa'aatii kana keessatti Abiyyiin deeggara taanaan akka duraanii jechuudha. Duraan wallaaluma koo deeggaraan ture jechuudha. Sa'aatii kana Abiyyi deeggartee tamiree rukutamtee duuteetti nam tokko akka naa bo'ullee hin barbaadu. Nam tokko jechuudha akka naaf gaafatamullee hin barbaadu. Leesh Oromoon qulqulluun madaahee jira. Oromoon gaddarra jira. Gadda caaluu etuu irraa hin dhumiin gaddi jara kanaa dhufe itti dabalame nama meeqatu du'aa jira. Mana haadhayyeessaa keessa galanii haadhayyeessaa ajjeesaa jiran. Haadhayyeessaa irraa morma gataa jiran. Ilmoo isaa ajjeesaa jiran. Haadha manaatiif abbaa manaa walitti ajjeesaa jiran. Haadhaaf ilmoo walitti ajjeesaa jiran. Maali argaan jirtanuu? Oromoon kun maal balleessi mirga isaa falmate. Oromoon mirga isaa falmate mirga Amaaraan falman. Waa Amaaraan nuu kennaaf hin jenne. Qabeenya Amaaraa zaraaf nan jenne. Biyya Amaaraatti gallan jenne. Amaaraa ofirraa ariyan nan jenne. Oromoon keenya hataatudha. Sanuyyuu deebi'aan jiru. Mirga Oromoon itti dhumaa hadhagee deebi'aan jiru. Sana deebisaan jiran. Sanatuun deebisin achii kaanii hidhuu jammaran ummata. Ajjeesuu jammaran. Maalin jedhiyan ummata kana maalumatti goonan jedhu ummata horii kana. Ummata horii nama arrabsiti. Abalu maaliif kana deeggariidha nama arrabsanii afaan badanii inni sin anaan na arrabsatan hanqannaan inni sin nama akka kooti nama Oromoodhaaf sagalee ta'aa jiru arrabsitan hanqannaan dhaqxanii baga abalu du'e baga jawaarii dhame maal teessitiyyutu hudduu keetti booliitu niqatin akkamitti jawaariin akkasitti taat hayyuu Oromoo akkamitti harka gaala eegaa jirtu tuun dhiqatin harka udaan gaala haraa jirtu tuun dhiqatin akkamitti jawaar baga hidhameet akkamitti hayyoon Oromoo baga hidhame baga du'e jettaa akkamitti namni maaliif hiriira ba'e marga isaa falmata jettee nama arrabsita ati nama akkamiiti Oromiyaa keessa wanti nu buna funaanuu si finneef wanti nu qansiraa hojjetadhu jennee si finneef akka nuti deebite nu nyaachuufi miti akka abiyoot jechuudha abiyoot nuti deebi'ee nu nyaatee nu tuffate Oromoo kana hunda hamma isin jawaar baga dhukkubsate haa du'uyyuu warri jedhaartan kun nama jawaariif jecha du'utu jira qeerroon gaafa namni 82 gadi ba'ee guyyaa 3 keessa du'u jechuudha jawaariif jecha ruuyin isaa samararuu didee miti waan jawaariin ruuyi ofirra jaallatuuf ofirra waan jawaariin jaallatuuf dhume asittis immoo biyya arabaa kana keessatti jechuudha biyya arabaa keessa jira namni ittiin bu'ettanii gaafa jawaariin akkas arrabsitanuu akkasuma hadhas dhufe yookaas rajjeesee ofii ofii du'uudhaaf deema qeerroon jechuudha namni dhiiga oromummaa qabu biyya kana keessattis akkas barbaada namni waan kana ta'eef jechuudha hin maraatinaati rukutamtanii kaatanii achi baatanii hin rukutamne ta'e nutti neeyina baga dhaamtan isinti bicate ganaa tokkoon haadha keetiitiin dhaamta jechuudha maali Oromoon maal si godhe jawaar maal si godhe jawaar maalis hin godhe Oromoo jimmaatti waan balleessine jawaar Oromoo biyya fedheetti waan balleessine mirga Oromoo hundayyuu wal qixxeetti ilaalee Oromoon kutaa 11 hundisaa namna du'u hin jenne namna ajjeefamu hin jenne gaafiin Oromoo nuuf adeebu'e Oromoon of ta'ee hajiraatu jedhe biyya isaarratti abbaatee hajiraatu jedhe malee wanti ni namaan jedhe tokkoyyuu hin jiru wanti namaan jedhe tokko hin jiru waan kana ta'eef jechuudha waan kana ta'eef ijoolleen rukutamtanii kaatanii Oromoon qulqulluun sabriisiif hin qabu yeroo kanatti Oromoon du'aaf jireenya giddu lammaan jira of jibbee jira Oromoon maaliif of jibbee hoo jette jawaar ofii isaatii hidhamee kee hidhaa isaatiif uummannetu boo'u hamma dhukkubsatee ruuyii keessa jira jechuudha ruuyii keessa jira waan ta'eef jechuudha sa'aatii kana jawaaritti qalladdee jawaar baga hidhame baga harukutamu haajjeefamu gaafa jettu Oromoon sin dhiisu sin laallatu Oromoon qulqulluun nutti hin boo'in dhuftee nutti hin boo'in waan kana ta'eef jechuudha abiyoot kaasa'ee immoo achirratti hin hafu abiyoot achirratti maaliif ho'ettan haqqiin Oromoo san dhiisu haqqiin lubbuu namaa haqqiin
ruuyin namaa haqqiin dubartittii ulfaasun jechuudha. Dubartii ulfa ji'a 8 jechuudha. Inni ajjeete sun isan dhiisin abiyootiin achirraa isaa gombisu. Rabbi giiduu haa ta'uuf qeerroo keenyaa. Inshaallah ammoo jechuudha biyyatti galtan ta'e biyya Arabaa keessatti haftan ta'e warroolaa keessa dhaabattanii ijaartan. Warri biyya kana keessatti diinqa Arabaa keessa teessanii diinqa nafxeenyaa keessa teessanii nafxeenyaa dhabrii kaffaltanii bira teessanii ijaartan sun hin haftanu biyya kanatti jechuudha. Wal ilaaluuf ta'aa jira Oromoon hundi isaatuyyuu. Waan kana ta'eef jechuudha kanuma dubbachuun dhufee galatoomaa dandeesse jara kanaa wajjin hin iyyaan jiru kanuma sheer godhaa.